dhugaan sun hoggaa mirkanaa inna Allah wanna iraajuun jeetin osoo na awwallatin inna Allah wanna iraajuudhaan akkamitti awwallachuun qabaa miti qabsoorratti du'e waan fedhatti narraa jeesanii kana naafi duudhaas awwallachuun qaba. Katee je'eenii nama naan garoonni na dhoorkatee jira haalaan an hin beeyneen dhugaadhaan dhugaa na dhoorkate laal kanaaf soba qofaanii miti dhugaadhaanis akka dhugaa kee dhooysan sirritti beeki tasobaan si dhooysan dhugaa kee dhooysu akka malee firraa eegi walii galle dhugaadhaan dhugaan dhooysinii jiin dhugaadhaan liqinsi wanni nyaatan hundi nyaatamiti dubbii jalqabaal irratti gaa shirkanaan jaan hojii ajaa'ibaatiin isin hime lola warra boru tanumaaf boru malaal borummaas dhugaan dhugaa waan dhooysuuf hoggaa Minilik kute Minilikiin hoggaan lole ammas borutti naa jijjiirama lolli kiyya Haile Sillaaseen hin lola Haile Sillaaseen hoggaan lolee fixadhe ammas borutti na baallaman bilisummaa xiyyaaf gaafa dargii ammas dargiin hin lola hoggaan dargii firraa kaase ammas boruu mallasitti na baallaman hay lola warra boruu hoggaan tamallas firraa bite ammas lola abiyyitti na borutti na baallaman ammas abiyyi loleetiin ammas kabiraatu naa dhufu jira beekadhummaas lola warra boruu hin dhumu dhugaan waan dhokateef kana jidduutti warra tabaa kana jidduutti qabeenya Oromootii fi lubbuu ilmaan Oromootii fi sammuu ilmaan Oromoo jidduutti daameessite lola warra boruu kana jidduutti kanina kanatti haadafitti naqee kanattiif kutuukam kabajamoo jaalkamaalee boogaa shirka dhaquu isaaniitiif shirkatti wareegaman jaarreef kasaanuu kenna jechaanii jira otoo wareegamuu isaa beekee mirkansu asirra waliin tatteenya malee maalitti akka wareegame jaalmooyinis jaalsanyiinis as dhiheessuudha ragaa evidensiidha wajjin jecha osoo hin taane dirqama ilma isaanii waan sabni gaafateef yoo du'e sabbaradhaa ilma keessan awwaalladhaa nuun jechuudha. Kana jaalli kabaja qabaa miti qabsaa'aa guddaadhaa miti gaafii hoggaa sabni gaafate isi warri siyaasaa kun warri qabsaa'ota mirgaan ta'in kun akka argetti hoggaan si gaafadde gandummaadha naan jechuun qabdu hargummaa jechuun yookaan arsummaa jechuun gandummaa osoo hin taane oromummaa jechuudha. Akkanamo kanan dhugaan jiru nuuf himamuudha. Dhugaa jiru osoo beeynuuti dhugaa gaafachaa jirraa beekaadha. Dhugaa osoo beeynu bar dhugaa wallaalleetii bar dhugaa osoo beeynu dhugaa gaafachaa jirraa bar. Takkaa dhugaa wallaallee dhugaa naman gaafannee bar osoo beeynuuti wal dandeessisuudhaaf dhugaadhaa gaafanna. Yoo dhugaan dhugaa dhooyse nuti haqne dhugaa san dhagaarra garagalchine isa awwaalla.
dhugaadha jennee isan sodaannu isa gorraana. Dhugaan nuuf bu'aan qabne dhugaan nuuf ifan taane dhugaa dha jennee waan jalaa nuuf hin jiru waan ta'eef. Soba sodaafis dhugaa sodaafis hin jilbiifan. Dhugaa si sodaannu soba si sodaannu. Dhugaadhaaf ragaan baanee si sodaannu. Mirga uummata Oromoo irratti. Yoomuu olaantummaa saba Oromooti mirkansina. Olaantummaa dhaaba siyaasaa hoggana siyaasaa mirkansina. Hin mirkansina. Uummata Oromootu dhaaba siyaasaa hoggana malee dhaabni siyaasaa uummata Oromoo hin hogganu. Addunyuma kamirratti dimokiraasii fi bilisummaa jechuun isa. Dhugaadha. Waan gaafii sabni si gaafatu deebii kennu yoo hin danda'in gabrummaa ifiifuu gabroonfataa waan taateef gabroonfataadhaan loluu hin dandeenyu. Mataan keenyaa gabroonfataadha. Yoo gaafii sabaa gita sirriitiin deebisuu baannee gantuu maariyyoo jechuudhaan saba kan dhoynu yoo taate mataan keenyaa gabroonfataadha waan taateef gabroonfataan biraa hin jiru gabroonfataa biraa kan inni lolluun hin jiru. Ni awwaalanna reef kasaan agarre wareegamee jennee hin mirkansine. Qabsaawwan akka qabsoodhaa bahee ni beekne jechuudha keenya gaaf sabichi wanni inni jechaa jiru. Kana malee waan akkanumatti waan xixiqqishotti innaan illaa wannaa akkanatti jennee cufnuu miti dubbiin qabsaa'aa guddaa barba waan ijoollee miidhaan jaala keenya waan itti wareegame akkatti wareegame ammas osoo rabbiin ajjeesee kulli nafsi zaa'iqatal mawti jechuu beeynuuti barsa hangana jechaa jiru. Qabsoorrattis wareegamuun ni jirti osoo beeynuuti. Dhugaa beekuu qabna kan. Akkanatti lola akkanatti seenaadhaan barreeffannaa miti. Seenaafillee kamitti innaan illaa wannaa raajuun jenneetuma seenaa isaa barreessina. Akkanumaan cufama. Dafqi isaa akkanumaan cufama jechuudha. Dafqi qabsaa'aadhaa. Qabsaa'ota tokkotti seenaa isaa as baafnee dubbachuudha malee akkasi seenaa akka barreessine ofiif akkanumatti boo lubbuu boqol way boon taaboo way boo buqqeedhaa boo namni bar seenaaf du'aa bar boo akkamiin namni qaama lubbuudhaan du'ee seenaan hin barreeffamneef jees takkumaa caaluudhaaf seenaa barreessitetti seenaa isaa barreessu hundi isaanii odee wareegame maali hadiiriif seenaa barreessite kabiraa qabsaa'aadhaa miti seenaan barreessineefati lubbuudhaa bar boo qabsaa'aadhaa wal qixaa bar boo ilmoodhaaf haadhaa bar boo maala soita boote dhugaadhaan isu dhiisika. Hai moo kan kee gatii qaba keenya gatiin qaba moo siitu qabsotti nu caalaa gatii qaba moo moonuutu wareegamani moo nuti loonii miti baran ka gatii gurgurtaatiif magaalaaf geessu kanati kun qaaliidhaa kun rakkisha jettee gatii keenya shalagdu mirgasiif eenyuma keetiif
shaqata miti kana beeki wareegama keetiin ammas wareegama keenya dho'isin jechuu keenya dhugaadha dhugaan uummata Oromoo ifa calaqqisaadha qineen barbaachisu soboo gaa daraarsan gaafa wayyaanee sana akkam na godhan seeta arrallee ni jiranii jarri kun walliftoota gara isaaniitiin jiran warruma oppidiyoo keessa hojjatuut asiin hoggaa isa san beeksisuu barbaadan nu warra dhugaa dubbata kun hoggaa awwaaluu barbaadan fuudhanii akka taayyeetiif akka maariyyoo kana jiraa miti keessaan feesbuukiidhaan erganiif ati nu balaaleeffadhu janiin akka uummanni gurra nutti qabee nu dhaggeeffatu nu jala deemu warra dhugaa ka qabsaa'u kana walliftoota kana dhiisee akka nu jala deemu ati feesbuukiidhaan nu balaaleeffadhu janiin siyaasa laal hoo janii akka gurratti kennan eegasi isaan sanis si borcan isaan sun akka nuti maariyyoo nuti qabsaa'ota akkanaati siin jaan isaaniif hayyamamaadha isaan dameeti kaati qineedha sirbe siin jaa dubbiin Oromoo qineen barbaachiftu bar qinee walaloodha siin jecha qineen barbaachiftu dubbiin zaayiraa barboo wareegamuu takka baduudha bar qineen maali dubbiin Oromoo maqmaa san barbaaddu bar ifaa zaayiraa bar maali siin asiin kanuma akka taayyee kana fatte kannaami taayyeen achirra barreesseeti haa jette ammas warru khabiraan balaaleeffatu bar warruma isaan ol guddifachuu barbaadan sani warra dhugaan dho'isuu barbaadan kana khabiraan balaaleeffatu akka namni gurratti kennuuf walliftoota sirriidhaa san dhabamsiisuuf qabsaa'ota sirrii san dhabamsiisuudhaaf akkasumatti jirti waraana keessatti akkasumatti tokkummaa afaaniin jedhamu ta'uudhaan hin mirkanaa'e boonamni bilisoomuuf bar Haayila Sillaasee Minilikiin hanga Abiyyitti lakkaawwachuun barbaachisu namni bar ganama gabbee galgala bilisoomee mana galaa guyya tokko bar bilisummaa maal haasa'u qabsoo Oromootirraa hangaammatti bar lubbuu teenya tadhabamtu malee bu'aan tokkollee kan nuti harkanne hin jiru qabsoo Oromootirraa kan bu'aa harkate yoo jiraate warra biyya hogganu qofa kan bilisoome yoo jiraate warra biyya hogganu qofa cifraa hamma muraasa warra miindaa argatu malee kan maqaa harkatus isaan nuti wanni wareegamnuuf bilisummaa Oromootiif seena malee warra aangoo irra taa'u kana magaalaa isaa oowwisuudhaa fi qoraan inni taa'ee iltara yeroo qabbanaa nu qabbaneeffatuuf lafee teenyatti fayyadamaa jira. meeshaa daldalaa business malee bilisoomuun namaa shanyiitiyya guyya tokko ganama gabbaate galgala bilisoomte waan mana galtu buleessa kiyya lola warra boruu ligalle miti hay dhugaa dho'isu ati balaaleeffateef teessa ballaala abaluun kun akkana jedhee dubbate akka wantaa ta'etti balaaleeffata isaan isa warra guddisuu barbaadan san beekaati bar keessaa walitti erganii bar Oromoon hoggaa tana maal jaa zoombii godhanii miti haa abaluu kana wanta godhee jira abaluu kana warreen isaan faarsan sun warra dhugaa dho'isee beekadha warreen isaan balaaleeffatan sun warra isaa dhugaa dho'isee beekadha dhugaa dho'isee warreen isaan dinqisiifatan isaan balaaleeffatan sun fira isaanii guddaadha beeki Facebook irra gadi isa walli isaa abaluu kun Kadiir kun mootummaa maariyyoo jeeti sirbisaa kun akka sabni nan dho'ineefi bari isaanii wajjin dameeti kaatee hojjechaa jiraami Oromoo fakkaatee Shishe. Mulmar Rasulah mimmo wallahi warra sijala deeme male yaa Iblis osoo Qur'aan harkaa qabu osoo Rasuula nuu qabu jala deemu moo
mataa kee kana hiikeetiin si gaxxama malee abadanati hiitee nan gaxxamtu kun shirati tattummaas ibiliis keetii wajjin si jala hin hiika si jala hin hiika takkaatis kaameeraa kee jedhuudha miliixan beekta yookaan miliixanii beekta akka bareen tottis dhukkeen sirraa kaasa dhukkeen sirraa kaasa akka argettis dhukkeen sirraa kaasa akka argettis na roorrisu akka arsittis na roorrisu akka islaamummaattis na roorrisu shanyii deemoosiftee asiin sabboon na fakkeessitee asiin immoo na gurgurachuu abadan osoo ati na gurgurin dursee si gurgura dhiirummaa teenya awwaalu abadan of sabboonamsitee nu gantoota godhu tokkummaan kana miti tokkummaan akka asitti lubbuu fi shanyiin tiyya faayidaa fi dhuunfaa Oromoo irraa argannu yoon argadhe akka argummaa kiyyatti faayidaadhaa fi waa hunda keessatti yoo ati tirrii dhooyite yoo ati geelloo dhooyite yoo ati sirba shawaa dhooyite anis shaggoyyii dha'uun qaba ichisa dha'uun qaba waan ta'eef ati tirrii dhawaa ati shaggoyyii dhooyitoo kanaan jettu taate ani shaggoyyee dhawa ati geelloon dhooyitoo kan isin jedhu ta'e abadan abadan ati aadaa ta'e uffatte anis aadaa ta'e uffadhee dhiyaachuudhaan qaba hundi aadaa Oromooti tokkummaa jechuun isii kana ati hoggaa hoogganaa taate barcumarra ta'e isaanis hoogganaa taate barcumarra taa'uudhaan qaba hoggaa ati loltaan loluudhaan qaba kanarratti tokkummaa waliin qabna jechuudha anis ganda kiyya guddisuu qaba atis ganda kee guddisuu qabda Oromummaadha guddisuu dirree jennee amanuudha dhugaadhaan tokkochu Oromummaan dhugaadha Oromummaadhaan garuu arsummaa kiyya dhooyisuu hin qabu hargummaa kiyya dhooyisuu hin qabu Oromummaan arsummaa kiyya hargummaa kiyya wallagummaa kiyya jimmummaa kiyya wallummaa kiyya dhooyisitu boronummaa kiyyaa fi gujummaa kiyya dhooyisitu Oromummaa sobaati waan taateef diigamuudha qabdi Oromummaan eenyummaa kiyya gaafii wala boomsuudha Oromummaa tiyyaan hoggaan bilisoomi Oromummaan tiyya hoggaan bilisoomsite diinni na bilisummaa dhorkachuu hin danda'u ofirraa hin bilisummaa dhabe malee diinarraa hin dhabu jinni yoo barbaade na bitatee akka barbaade na godhee na bilisoomsa Angola kan nuna bilisomsa kiyyauna gabromsutti jira yoon gaafii gaafadhe gantuudhaan anjaa yoon akka ganda tokkotti gaafadhe ati maali anjaa ati gandummaa anjaa immoo dhugaa kiyya dhooysu jira gaafii akka arge si gaafachuun gaafii Oromummaa si gaafannaa miti deebii nuu kennuudha akka arsummaa keenyatti hoggaa si gaafadhe deebii nuu kennuudha arsummaa tiyya tuffattee argummaa tiyya tuffattee rasaa isaanii si kaasaami diina kiyya waan taate rasaa isaanii si kaasaami takka na kaafta aish kanaaf deebiin kennamu qaba gaafin sirriidha dubbii jalqamaal eebboorratti deebiin kennamu qaba reefkisaa nuu kennamu qaba maalitti akka wareegame beekuu qaba jechuudha ilma sabatu gaafate jechuudha kun dubbii gamaa gama namichi irraa qabu miti nuundi waraana
wareegam usa yoom beeke wareegame je'ee hin mirkansu akkaataan heeraa fi seeratti hin mirkaneessuun qabaa miti. Waan itti wareegame san wareegamuu isaatis yoom beekeensi hin jedhe. Kulli nafsin zaa'iqatal mawt jechuu bara ni beeka. Ni beeka. Namni du'uu isaatis har'an bare ni beeka. Hundi keenya du'a waan ta'eef. Garuu waan itti duune san akka itti duune san awwaalachuu abdii mi'aati. Seenaa isaa waan itti wareegame san jaala guddaa mi qabsaa guddaa mi. Mucaa qacalee manaa ba'ee miti nuyi mudaka. Kanuma. Seenaa keessan barreeffanna. Kanuma ni gaafa. Malee hoggaa gaafii takka gaafan qabsaa'oon duraanuu gandaaf bee maariyyoodha gandaaf hin baane maariyyoo haasawaa akkanaa kana hin fedhu. Haasawaa akkanaa kana hin fedhu eenyumti nu hin fedhu. Akka argummaa kiyyatti Oromoo gaafii gaafachuudhaaf qaanfachuun qabu. Akka arsummaa kiyyatti gandar siiti nanjaan jee dhugaa dho'isuun qabu. Dhugaan jiru kan. Akka ollummaa kiyyatti yoon kana dubbadde walloo nanjaan jee dhugaa nama kiyyaa dho'isuun qabu. Ilmi kiyya wanti wareegame obboleessi kiyya wanti wareegame beekaa qabu. Hangammatti mootummaan duraan yeroo nama wareege ibsa baasa amma ibsan baafa. Dhugaan dho'isuun hin ta'u akka dubbii Hacaaluu san akka dubbii soba hoggaa moosisan keessaan ragaa walitti erganii laafaa cimaa fakkeessuudhaaf beekaa balaaleffatanii cimaa godhan san no. Dhugaa isin fakkaata. Facebook kana views isaa dabaluudhaaf qarshii 22 yoo naa kennite 22 yookaan 40 yookaan 90 viewsin kun nama kum tokko fi dhibba afurii ilaalu jira miti. Namni kum dhibbi kana ilaalaa jiru godhuudhaan danda'a. Maallaqa san kafaleefi. Kalaas. Namni kum dhibbaa diidam. Hoggaan hojii akka namni na jala deemu eegas booda. Feekiidha garuu viewsichi. Addunyaan fagoodha. Soba san guddaa godhuudhaaf haqaan dho'isuudhaaf viewsuma kana maallaqa kafalee kum dhibbi kana ilaalaa jiru godhii jedhan maallaqa kafalta. Maallaqa kafalta. Sakandii takka ittiin godha. Sakandii takka. Websaayitii kiyaan fuudhee tumarra kaa'uudhee qarshii 40 kaardii irraa kafaluudha. Namni kun dhibbi kana daawwachaa jirutti sheer kum dhibbi ka godhe. Akkasitti dalagamu. Tamaki. Akkana faadhaan dhugaadhaan dho'isan. Ajandaa biraa osoo ajandaa kana gaafachuu jirtu ajandaa biraa ajandaa qeyroo osoo gaafachuu jirruuti ajandaa Hacaaluudhaa dhiyeessanii qeyroodhaan Hacaaluu awwaala. Hacaaluudhaan qeyroo awwaalanii qeyroodhaan Hacaaluu awwaala. Dhugaa uummata Oromoo awwaala. Anis tanaan dida Hacaaluun tokkichi wareegamee jira dhugaan uummata Oromoo mirkanaa'uu qabaadha. Dhiigni ilmaan Oromoo sun hundi eessa dhaqeedha. Gaaf laal bakka tanatti maraataa fi fayyaa taana ga'a. Kun haqa rabbiiti waan ta'eef kanarratti niin qalama jechuudha yakka rasuulaatti. Akkatti mi'ootu laal. Eessa dhaqee dillee arsii keessaa akkasii wareegame dillee wallagga keessaa wareegame dillee harargee keessaa guyyaa Hacaaluun deessanuu namni 350 harargee keessaa ka'e kuffifne ijoollee.
Summakan kaafamu. Kan duutinuu nama ol qixxeessite namni kun nama ol caalchisuu barbaada. Akkanatti akkamitti qabsoofta? Seenaaf qabsaa'aa bara. Saba kiyyaa fi wareegame jee akka dubbatamuuf barbaada bar namuu bar. Hin jiru wanu gootanii barboo. Tokkotti gatii godhaa, tokkotti immoo gatii isaa odeemnu irraa. Walumaa galatti hin baane qacoollattiin isiniif haasa'e. Wanti wareegametti hatattamatti oltee osoo hin bulin deebii kennuudha. Jaalmoonis gaafachaa jiran, jaalsanyiis gaafachaa jiran, jaalkamaanis gaafachaa jiran. Osoo sabni isin nuti qabsooynuuf hin facaane, osoo wanni hedduun hin banne, du'an awwaalladha qabsoof manaa baanee eewwaa kanuma maal irratti akka du'an ragaadhaa wajjin dhiyeessuudha. Garaa keenya hidhannee duruu waan kana beeynuuf bishaan dhuguu eega dhiifnee turee miti duraanuu akkanatti giimii dhugaa jirraa miti. Giimii kana ibiddaan obaasaa jirtanii miti dirqumaan bishaan dhibannee liqimsineetuma kana giimii ibiddaan obaasaa jirtanii miti ammas giimii ibiddaa waan dhugaa jirruuf numa dhuune malee inna Allahu wa inna ilayhi raaji'uun jedhe irraa godhu dubbii jalqabaa leebboo fiti. Osoo waan inni qabrii isaatu harkeen awwaalatin inna Allahu wa inna ilayhi raaji'uun maali? Way taphatate inna Allahu wa inna ilayhi raaji'uun bar haqarra jaamti malee bar sobarratti hin jaamtu barboo jechira bii bar dhugarratti jaamuu qaba malee bar inna Allahu wa inna ilayhi raaji'uun ogaa jettu bar dhugaadhaa fi ragaa wajjin amansiisa argatte booda jecha kanaan basmaa mirkansita malee osoo dhugaan sun hin mirkanaa'in inna Allahu wa inna ilayhi raaji'uun jechuun sirriidha miti. Maalirratti jechuu akka jecha kana galuu qabu. Bismillahirrahmanirrahim jette nama hatuun ni danda'ama. Akka jechuudha. Jecha rabbiitis bakka irratti dubbannu beekuu qabna jechuudha.